Sumayyaadhaan of eeggadhu jedhame ka Sumayyaadhaan of eeggadhu. Ayyuun Sa'idoo hin dhiistu garuu kuni seeraa jechuudha maladha. Mala medha tuma medha. Sumayyaa siinii harka keessa galfachuufidha. Malee ayyuuni isheen kaleessaa Sa'idoodhaaf jettee barakiinaa dhugaa baatee. Waan hundumaa godhaa baatee ofiin ajjeesa jedhaa baate suni har'a kaatee har'a ammasumatti sanuu Sa'idoodhaan walii keerayyuu osoo hin jedhin walii kun isaanii dhiisuun iyyuu osoo hin baramiini nama biraa qubeellaa godhadhe jechuun kuni Sumayyaa siinii harka keessaa si galfachuufi tokkommoo dhiifama si gaafattee wal agarra jettee. Kun hunduu karaa itti ati Sumayyaa qabamtudha. Of eeggadhu. Hin jettu seetaniire yoomi jechuudha. Hawaani osoo hawaan jirtu garuu Sumayyaaf Sa'idoo hin araaraman. Hawaatu Sumayyaa kana gorsa bar. Akkasitti dura garaashii rarraastee shakkii itti guuttee kaateetu namni tokko gaafa waan tokko naafilimee kana naafilimee jetteeni. Bareeda garuu siin jedha. Garuu dhikkoo baqa. Kuffisee yaada sana jechuudha. Wanti garuu qabu jechuma keessatti sentensii keessattuu waan kuffisu wayii jira jechuudha. Akkasii garuu jenna waan ta'e waan rakkoon jira jechuudha dubara. Garuun keessa jiraachuun qabu kan. Hin bareedan baay'ee bareeda bakka minaamin jennaan baqa. Siif filameera. Garuu waan tokko nama saa ta'u. Ebelutti osoo hin heerume akka minna. Gaarii ture. Akkasi dheenni koo nama akkasitti garuu siin jenna baqa waan ta'e jira. Waan ta'e yookaan nama sana waan kuffisu yookaan akkati hin barbaanne yookaan akkati tokko hin taane minaamin. Isheen kunis maalitti seetanii hawaa dhaggeeffadheen ture. Sumayyaa gorsiti keessaanis sitti meeratti. Yoo ilaalteef keessaanis sagalee si ergeeratti. Baay'ee of eeggannoo si barbaachisa amma itti. Waxmadii si qophaa'edha kuni itti. Maanni diina ishii gamtu qaba. Yoo arge Sa'idoo arga malee diina ishiitti Sa'idoo waxmadiidhaan kaa'ee maal godhedhaan. Seeraa sitti seeramedha dhugaa. Seeraa sitti seeramedha kuni. Ayyuun gadi baatee akkas jechuun ishii baqa malatu sirratti dhahamaa jira. Shiratu sirratti xaxame shiraan. Karaa ayyuun dhugumadha. Sa'idoo hiikteetti kan biraa godhatteetti nama biraatti. Nama biraa faana jireenya eegaluuf jettee akkati amantee itti seentuuf akkanadha. Garuu maal goota of eeggannoo godhi. Dubbiin kun dhugaan fakkaatu. Sababni isaa ayyuun engadda kaleessaa yeroo darbee Sa'idoodhaan nama du'aa ture barakiinaa dhugaa ture. Akkamitti hammanatti oluma kaatee qubeellaa godhattee dhufte. Oluma kaatee nama biraan sin barsiisa jettee akkamitti ta'a kuni. Kanaafuu attis immoo ol jettee amantee ayyuu amantee dhiifama ishiis fudhattee ishee arguufi. Hin jettu seetaniire akkamisin garuu nagaan keessan fayyaan keessan jirtu baga jiraattan bagarra geessanii darbaa jiraadhaa ni nagaa kootii galata waaqaa ta'u. Egaan oduun sinii fide baay'ee oduu maaliif Yaman deemtu anumtuu fide hunda keessaniin akka faaffalaa oduu sinii qoqqoodaadhe oduu Yaman irraa fide. Hawaan kun immoo waan isheen baattee deemtu balaadha. Waan ati baattee deemtu namaan jedhamni tokko. Waan hawaan kun baattee deemtu dhugaan siniin jedha. Jireenya Sa'idoo fi Sumayyaa akka walitti hin dhufne gahee guddaa kan taphataa jiru hawaadha. Ammallee qadam jettee yookaas dursitee achas baate. Maal gochuudhaan Sumayyaa garaa jabeessu yookaan shakkiitti gootuudhaan. Amma kana erga jettee kaatee dhumarratti maayitti seetanii yoo dhugaa ta'e jette Sa'idoo faana dubbadhuti gara jireenya keetti deebi'i. Yoo dhuguma ta'e jechuun yoo ayyuun sin keessaa baateetti ta'e yoo ayyuun dhuguma akka jettu kana Sa'idoo irraa baateetti jireenya ishii jiraachuutti eegalteetti ta'e wal arguu sana waliin argin isheen argin garuu Sa'idoo faana dubbadhu. Haasa'ii jireenya keetti deebi'i. Akkas jette jechuudha. Dura namni tokko waan badaa garaa kee keessa kaa'eetu boodarra waan kan biraa yoo si gorse walii kilaashin godhu waliin faalleessuure
namni gaafa si gorsu positive moo qulqulluma si gorsuu qaba. Waan nama sana qulqulluu si gorsuu qaba. Malee karaa ittiin shakkitu. Dhugumayyuu akkas taa'uu feekiin irratti hojjetamuuf diraaman irratti na nyaachisuu fi na qabsiisuu fi na qabuu fi na arguu fi jettee akkasumayyaan sodaattu. Dhugumayyuu too dubbiin kun dhugaa ta'e suma ayyuun Saidoo irraa baateetti ta'e akkas Saidoon immoo Sumayyaa barbaade kottu na haasofsiisi wal agarraa hin haasofna bakka amma waan hundumtuu hin hiikkataan xumurraa yoo jedhellee akka isheen hin amanne akka isheen Saidootti hin mul'anne gootee jechuudha. Qaxxettee dhufte. Kana kunoodhaan takka madaa mogoleetti taate jechuudha. Hawwaani madaa mogoleetti. Madaa mogole silaa gadi baatee osoo ayyuun jiraattes osoo ayyuun hin jiraannes Saidoo argi haasa'e jechuun maal rakkoo qaba. Yoo ayyuu hiikas yoo ayyuu faana jiraattes Saidoo faana haasa'ii abbaa ijoollee keetii mee furmaataa maaltu argama jettee maani kanaan dura maayetti isheenii unkaadha namiti Sumayyaayyuu ija ishee hin argitan hin jenne isheen kanaan dura nageessu yoo ta'e ani na yaadadha waan viidiyoo irratti hojjedhe waan ta'eef dhaggeeffadhe unkaadha namiti Sumayyaa ija ishee hin argitanii jettee turte kanaan dura. Kanaaf har'a immoo fiigdee dhuftee yaa Sumayyaa taragaagga'i taxanqaqi of eeggadhu siireesii si qabuu fi si argachuu fi seeraa sitti seeramee malas sitti malamee shira sirratti hojjetamaara karaa itti qabamtuudha karaa itti argamtuudha kuni jettee qadam jettee uftee yeroo gorsitu amma maayit ture ishiin maayituun jedhe amma sirri jirteettu duruu sirrii miti bar amma mootti caale haga dhumaa maa wal arguu haga dhumaa maa araaramu Saidoo Sumayyaanii diina sin hin beekne diina mana keessan keessa taa'u beektu yeroo baay'ee kanadha. Hawwaan jechuudha. Hawwaan Saidoodhaafis Sumayyaadhaafis diinadha. Dhugaatiin hin jirtu. Hiriyaadhaan amma kun istiimee amma muumee itti dhiyaadhu. Maali qoy si qabuuf si nyaachuuf hin jettu itti dhiyaadhume. Saidoon mataan isaa sila afur isaa dhabameera. Otuma kana sababeeffate Saidoon asan jira dhiyaas baheeyo. Sin yaanne Saidoo yaanne. Naafi faana hojjechaa irra kaarraa viidiyoo kana laayikii ma godhame sin maalanii iddoon kaayee hojjedhu yuuna wallaali kaameera narkaabde namni istaandii bitatee kee iddoo kaayee hojjetu wallaala yaa naafi na rakkise laayiticha yoo arge istaandicha yoo arges garmalee jeeqa kanaafin akkas godha. Inna baay'ee tokko nama dhibde jechuudha wanti niitiin suni isheen Hawwaa jedhan suni na aarsiteetti akkas jedhee namni nama ngorsu ayyuu faanis yoo wal arganii ayyuun hin nyaattuuni humaallee hin gootu waan gootu tokkollee hin qabdu halkan miti guyyaa wal argu biyya keetti wal argu caakkaa keessatti miti mul'inatti wal argu waan qabdee humaashee hin gootu dhiifama si gaafachuun si argatte tuma wayiiti malee waan biraatiin miti Saidoon mitoo ishee arge humaashee hin godhu ishee hin miidhu waan ijoolleen harkaa fudhata kan jette immoo Saidoon mataan isaa ani ijoollee haadha biratti malee haadha irraa adda baasuu hin barbaadodhe durumayyuu haadha faanan barbaada inni sirriitti yaada ijoolleen ammas haadha dhabanii immoo abbaa biratti akka miidhaman hin barbaadu maaliif ijoolleen karuma kamuu haadhatu irra ta'aaf ijoolleedha abbaarrayyuu jechuun abbaan sirriitti hin barbaachisa lamaanuu barbaachisu garuu yoo ilaalle yoo rakkoo ta'e abbaatu irra ijoolleedha fayyada. Abbaan naan boose ba jira abbaan isatti